Rakkoon namoota baay'ee mul'ata karaa gabaabaa fi mul'ata gabaabaa fayyadamuuf yaaluudha. Namoota kaayyoo isaanii dhugoomsuuf karaa fagoo deeman keessaa muraasa. Ashama akkam nagaa jirtu? Ani Yoobsan Abbabeeti. Yoobsan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuun haga xumuraatti na hordofaa. Namoota kaayyoo isaanii dhugoomsuuf karaa fagoo deeman keessaa muraasa. Kaayyoo isaa dhugoomsuuf karaa fagoo waggaa 27 kan itti fudhate Niilsan Mandeellaa. 2. Hanga umriin isaa waggaa 52 ta'utti fiixaan bahiinsi isarraa fagaatee ture. Sana booda nama lafa fagoo deemuun seenaa galmeessise Abrahaam Lincoln. 3. Karaa fagoo barnoota isaa jalqabaa addaan kutuun kan deeme abbaa qabeenyaa jaarraa lamaa ta'ee dursaa jiru Biil Geet. 4. Karaa fagoo deemuudhaan dhaloota Hindii foolii bilisummaa kan urgeeffachiise yookiin dhuunfachiise Mahatmaa Gaandii. Loltoota muraasa qabatee biyya addunyaaf har'aa haadha taatee garbummaa jalaa baasee fi ol baasee tulluu gubbaa kan dhaabe Joorji Waashingtan. 6. Lafa fagoo deemuudhaan seenaa Ameerikaa keessatti teessoo warri adii dhaala godhatan irra kan taa'e gaggeessuu danda'e Baraak Obaamaa. 7. Lafa fagoo deemuun ija osoo hin qabaatiin dubartii jalqabaa digirii ishee argachuu dandeesse ta'uun kan galmoofte Helen Keller. 8. Lafa fagoo deemuudhaan miilli isaa naafa ta'ee osoo jiruu Ameerikaa waggaa 12 kan bulche F.D. Roosevelt. 9. Anii fi atis lafa fagoo deemuudhaan kaayyoo keenya akka dhugoomsinu shakkii hin qabu. Kanaaf mul'anni sirriin ati qabdu yoo dafee dhugoomuu didee kun amaluma mul'ata sirrii ta'uu isaa hubadhuutii yeroo fagoo fi karaa fagoo sana jabaadhu wajjin adeemi. Dhugoomfadhu malee abdii kutattee karaa walakkaatti dhiiftee biraa hin deebiin. Mul'anni karaa gabaabaa hin milkaa'u. Karaa fagoo fi obsaaf abdii gaafadhu. Galatooma.